At 49, Abiy Ahmed is set to lead one of Africa's fastest growing economies, according to World Bank estimates, for another 5 years. These next 5 years will be a period where we see many historic turning points for Ethiopia. Abaa'u bakka bu'eetan as jira jechuudha. Adeemsa filannoo kana ganamarraa kaaseen buufattoota magaala kana keessa jiran guutummaa keessa socho'een ilaalaan ture jechuudha. Kanaana dabalatee gara aanaa goosuu qooraatti solbaa'eera ilaalaan ture. Uummanni haaluma gaariitiin dhiibbaa tokko malee filatee deemaa ture. Ammas akkasumatti gaggeeffamaa jira. Wanti gufuun addatti nu mudate tokkollee hin jiru. Abiy amma filannoo biyyaalessaa guutummaa guutuutti injifateera jaan. Kanaan wal qabatee garuu Jawaariif ABO jidduutti muddamni cimaan dhalateera. Wal dhibdee jabaan dhalatee jira. Jawaar duruma ABO biratti guddoon jaallatamu. Akkasumas innilleen ABO tana hedduu akka dhaabota siyaasaa biraatii miti homii waan irraa qabu fakkaata. Amma immoo eenumaa guddoo waliin kaanii jiran. Ashama akkam jirtu daawwattootaaf hordoftoota Voice of Oromia bakka jirtanitti nagaan keenya isin haa qabu janna. Deebinee dhufnee jirra Voice of Oromia irratti. Kanneen YouTube kanaaf haaroo taatan subscribe godhaa. Warri ammoo subscribe gootan mallattoo bilbilaa subscribe cinaa jirtu sun banaa. Kallattumaan waan gadhiifneetu isin bira gahaaf isiniin jenna. Egaa waan jabaa qabannee dhufnee jirra. Kunis filannoo biyyaalessaa Abiy Ahmed injifatee fi wal dhibdee Jawaar Mohammadiif ABO jidduutti amma dhalate irratti xiyyeeffannaa jechuudha. Har'a paartiin badhaadhinaa yookaan ammoo paartiin Abiy Ahmediin hoogganamtu biltsiginnaa jechuudha. Filannoo biyyaalessaa jechuun filannoo torbaanota dura gaggeeffamte tan marsaa torbaffaatiif gaggeeffamte injifattee jirti jaan. Paartiin badhaadhinaa tan Abiy Ahmediin hoogganamtu tuni teessoo paarlaamaa guutuu jechuudha. Waa xiqqasho irruudha malee injifattee jirti. Akka boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa irraa ibsetti yoo ta'e teessoo paarlaamaa 547 keessaa yoo xiqqaate 438 argattee sagalee muraasa qofa yookaan teessoo muraasa qofa paartiileen mormitootaa qabattee jechuudha. Kanaan wal qabatee paarlaamaa seenuudhaaf guddoo dorgomiirra kan ture akkasumas ammoo yeroo duraatiif filannoo irra kan hirmaate ABO'n homaa hin arganne jaan. Baay'ee kan nama dhibu ABO'n paarlaamaa keessaa dhabamuu miti yookaan mana maree bakka bu'oota uummataa keessaa mana maree bakka bu'oota uummataa keessaa sagalee yookaan teessoo dhabuu miti. Kan nama rifachiisu ABO'n caffee Oromiyaa irratti illee teessoo takka hin arganne. Zeero. Laffaatiin dillisuun dadhabbiin dillisuun homaa hin jiranii jechuudha. Filannoon biyyaalessaa duruma shakkamaa ture. Sagaleen ni hatamaa. Tasuma laffaatii qofa ta'a. Kanaaf hin hirmaatinaa jaanii warri mormitootaa garii durumaa jidaa turan fakkeenyaaf namoonni akka Profeesar Mararaa Guddinaa hoogganaan KFO'n filannoo tan irratti yoo hirmaate sagaleen ni hatamti bu'aan isaa hin jiru. Kanaaf bilaash dadhabuun akkasumas ammoo bakka rakkoon nageenyaa jirutti filannoo jaanii uummata balaa biraatiif saaxiluun fudhatama hin qabu jaaniiti irraafanii jechuu. Abba Jaal Daawit Ibsaa garuu filannoo biyyaalessaa irratti hirmaannu malee jaaniitti olii fi gad akkasumas ammoo yeroo duraatiif hirmaanne jaanii qaadhimamtoota isaanis dhiyeessanii wixir jechaa turanii. Haa ta'u malee paarlaamaa teessoo 547 keessaa 438 kan biltsiginnaan injifatte malee ABO'n hin jiru. Achirratti paartiileen akka Izeemaa faan yoo xiqqaate teessoo baay'ee argatanii jiranii. Abiin faan teessoo argatanii jiranii. Namoonni dhuunfaadhaan dorgoman kan akka Qajeelaa Mardaasaa faan teessoo argatanii jiran. ABO'n garuu maaliif hin arganne kan jiru gaaffii ijoo ture jechuudha. ABO'n kan hin arganneef teessoo kan dhabeef sagalee dhabee osoo hin taane sagalee argateellee sagaleen isaa hatamteetii jechuudha. Ifa ture kun. ABO'nis akkasitti paarlaamaadhaaf baay'ee laffaa ture garuu homaa hin arganne. Baay'ee kan na gaddisiise garuu caffee Oromiyaatiif illee dorgomtee ABO'n tasuma caffee Oromiyaa keessa illee seenuu hin dandeenye jaame. Baay'inni teessoo caffee Oromiyaa 528 agartee san keessaa badhaadhinni 528tu injifate. Kana jechuun nama 5 qofa kan teessoo 5 qofaaf teessoolee 5 san keessaa Izeemaan teessoo takka argattee jirti. Argite naannoo Oromiyaa keessatti Izeemaan teessoo argattee ABO'n teessoo dhabdee siin jaan sammuutamtu si fudhata. Sheemiidha jechuun silaa mootummaa kanaafillee qaanyiidha badhaadhinaafillee. Maaliif Izeemaan Oromiyaa keessatti akkasuma fudhataman qabu ture. Yoo ta'es ABO'dha kan silaa argachuu qabu ture. ABO'dha kan sagalee guddaa qabu. Haa ta'u malee sagalee guddaa isaatiin injifateellee dhaabni san sagaleen isaa hatamtee Izeemaaf kennamtee jechuudha. Baay'ee kan nama gaddisiisuuf
biltsiginnaarraa kan fokkise kana ture. Dhuguma saniin osoo Izeemaan injifattee suma rakkoo hin qabu. Caffee Oromiyaa seenuun Izeemaa humaa miti. Garuu sheemno ABO'n sagaleen isaa hatamtee Izeemaaf kennamtee Izeemaan caffee Oromiyaa seenee ABO'n caffee seenuu dadhabuu jechuun maal jechuudha? Qaanyiidhaa jechuu badhaadhinni waan fokkisaa dalage dhugaa dubbachuudhaaf. Tayyuu paartii Oromiyaa bakka hin buune. Paartii Oromiyaan diigeettu Izeemaan bar paartii Oromiyaan diigee jettu akkamitti sammuu tamiin baay'ee ulfaataa ture jechuudha. Annan aareeyyuu maaliif ifitiyaaf dhaaba siyaasaa ABO'tti namanu garuu dhuguma sanitti namoonni dhibbootaan lakkaa'aman paartii tana filatanii jiran jeen amana. Faallaa kanaa garuu sagaleen isaa hatamtee Izeemaaf gaafa kennamtee Izeemaa ta'e Oromiyaan diigamuu qabdi jettu caffee Oromiyaa seenu akka makkaanan na dabbare anaatu beeka. Dhugaa dubbachuuf ABO wajji walii galeeti miti. ABO wajji waliif hin galu tiyyaafillee dhuunfaadhaan. Kanaaf dhaaba Oromiyaa diigamuu qabdi ja'amuuf teessoon kennamee dhaaba Oromiyaadhaaf qabsaa'e immoo dhoorkachuu jechuun dhaaba akka ABO achi keessaa dhiibanii dhaaba Oromiyaa diiguu immoo caffee geessuu jechuun tisheem baay'ee naqaaneesse kana. Amma waan kanaati miti amma. Kanaas ta'e sana caffee irrattis mana maree naannoo Amaaraa irrattis fadhan paarlaamaa irrattis biltsiginnaan injifattee haa jennu. Izeemaanis injifattee haa jennu. ABO'n filannoo irratti dila sallafee dadhabee hirmaatee qofuu isaatiin wal qabatee Jawaar Mohammadii wajjin amma atakaaroo biraa keessa galee jira jechuudha. Dhaabni kun rakkoon isaa yeroo baay'ee ABO'n akka dhuunfaatti ana irratti argee jibba namoota dhuunfaatiif machaa'uu dhaaba kanaattu baay'ee dhiibbaa irraan geessi jeemana. Dhuguma dhaabni kun Oromoodhaaf qabsaa'e Oromoodhaaf aarsaa kaffalee jee namoota amanu keessaa tokko dhaaba kana wajjin nama waliin galla keessaa aanammoo tokko sababiin isaa keessaa tokko ammoo jibba namoota dhuunfaa irratti dhaabni kun qabu keessaa dhaaba kana jibbeen dhuunfatti. Dhimma Jawaar Mohammadii wal qabatee fakkeenyaaf amma atakaaroo isaanii fi Jawaar galgala kana keessa turan ilaalaa ture baay'ee ilaalaa ture. Paartii ABO yeroo jalqabaatti filannoo Itoophiyaa irratti hirmaate. Filannoo irratti hirmaatee qofa otoo hin taane baay'ee itti dadhabe. Baay'ee duulana filadhaa gaggeesse. Baay'ee miidiyaalee irratti illee sagaleen isaa dhaga'amaa turte. Dhaabichi amma faayinaalii paarlaamaa keessa seenuu naafu teessoo keessa paarlaamaa teessoo takka argachuu naafu caffee raawwu teessoo tokko hin arganne. Kanaan wal qabatee Jawaaritti qoosaa ture. Jawaaritti qoosuun mirga isaati. Because bilisummaadhaan waan fedhe dubbachuuf nama siyaasaatii mirga qaba jee namana. Jalqaba gaafa isaan filannoo kanatti seenan rakkoon nageenyaatu jira. Filannoo seenuun miidhaa isaatu irra caalaa jira. Jawaar beekamaadha miseensa kaafaa'ooti. Nama siyaasaa mormitu xiinxalaa siyaasaatis. Filannoo biyyaalessaa gaggeessuuf jalqaba nageenya barbaachisaa dhugaadha. Akkasumas immoo bilisummaan sochii jiraachuun dirqama. Boordiin filannoo walaba ta'uun dirqama ture. Kanaaf Jawaar boordiin filannoo walabaa miti. Lammaffaa irratti nageenya Oromiyaa hin jiru, Itoophiyaa guutuu hin jiru. Sanbira kutee bilisummaan sochii zeeroodha jee. ABO'nis KFO'nis akka hin hirmaanne namoota dhiibbaa godhan keessaa tokko ture Jawaar. Paartiin inni keessa jiru KFO'n already filannoo irratti hin hirmaanne. Mana maree Finfinneetii fi Dirree Dhawaatiif dorgomte sanirrattuu sagalee takkaami zeeroodha isinis KFO'nis. Hin hirmaannes isin sochiillee goone miidiyaa irrattis hin dhiyaanne KFO'n akkasumatti akka paartiin hin haqamneette bichaa galmooytee jechuudha. Kanaafi KFO'n hin hirmaanne filannoo irratti already. Tan hirmaatte ABO'dha. ABO'n kan hirmaanne Jawaar namoota dhiibbaa godhaa turan keessaa isa tokko ture. Kanaan wal qabatee yeroo baay'ee yaada wayii kaasaa ture Jawaar. Wanti inni kaasaa ture mootummaanii fi ABO walii galaniiti. Mootummaan ABO'dhaan teessoowwan muraasa isiniif kennina. Hirmaadha dorgomaa jaaniin itti dhiibanii naqanii jee. Osoo filannoon hin gaggeeffamin dura jee Jawaar. ABO'n yeroo sana wanti kun sobaa nuti lakkii jaalanneetuma filannoo irratti hirmaachuu qabne jennee seennee jee filannicha jabeessee hirmaate filame sagaleen laatameefii ture. Boodarra arra bu'aan filannoo gaafa ifamu ABO'n kan baay'ee dhiibbaa godhaa ture Finfinnee jalqabee haga Wallaggaatti duulana filadhaa gaggeesse teessoo takka argachuu hin dandeenye jechuudha. Dhaabichi walumaa galatti teessoo hin arganne. Duraanuu Jawaar teessoo isiniif kennina dorgomaa ja'aniin itti dhiibanii naqanii. Amma immoo teessuma sanillee hin kennineefi jee Jawaar isaanii qoosee jechuudha. Amma dura Jawaar maallaqa illee akka kennaniif himaa ture. Dhaabichi maallaqa illee akka mootummaa irraa guddaa fudhatee jiru miiliyoonotaan ibsaa ture. Amma garuu teessoo sunis hin arganne dhaabichi. Maallaqa isin arganne jaa dhaabichi. Jawaar immoo maallaqa argatanii jiran jaa. Jawaar teessoo isiniif kennina jaaniin sun mootummaan itti kijibee hin kennineefi ABO gannaqee jiraadha. Jawaar ija.
Kanaaf har'a eessa seentanii akkam taataniin qoosaa Jawaari fakkeenyaaf barreeffamoota inni dhimma kana wal qabatee barreessaa ture ani ilaalaa ture. Jawaar fakkeenyaaf boordii filannoo gizee ibsu Oromiyaa teessoo 528 caffee jechuudha. Keessaa 523 guutummaatti badhaadhinaatu injifatee jenne. Kaan immoo takka Izeemaa fudhatee namoonni 4 hafan warra dhuunfaan dorgomanidha. Abaa'oon hin jiru jennaan asitti immoo Jawaar teessuma duraa immoo abaa'oof kennine tasan illee hin kennine jeetti qoosee sigibgibii jaalachuun macarrashaan isaa aariidha jechuun itti qoose abaa'ootti. Jawaar itti dabalee barreeffama wayii barreessee Piroofeesar Mararaa Guddinaa guddoo jajee kunis Piroofeesar Mararaan filannoo irraa hafuun kaafaawwan jechuun walumaa galatti filannoo irraa hafuun Jawaar gammachiisee jira. Kanaaf ammoo abaa'oodhaan tuttuquu isaati. Achirratti hin dhaabne Jawaarii namichi tokko amma dura Piroofeesar Mararaadhaan teessoo 30-50 isiniif kenna filannoo irratti hirmaadhaa jee dhiibbaa irra godhaa ture jee qondaala PPTtu Piroofeesar irratti dhiibbaa godhaa ture. Abaa'oo irrattis dhiibbaa akkasii godhanii abaa'oon fudhatee Piroofeesar Mararaan garuu ni didee Jawaar poostii galgala kanaatiin. San qofaa miti amma dura Jawaar osoo filannoon hin eegalamin dura teessoo isiniif kennina jaanii abaa'oo dhiibanii naqan teessoo sunuu teessoo 45 isinii kennina jaanii abaa'oo dhiibanii naqanii. Har'a immoo gaafa wanni bu'aan filannoo ifoomu teessoon sun hin jiru takka hunda garamne. Agartee hagasumaa isin dhoorkatanii mi bakka duraan isiniif kennina jaansanuu isin kijibanii mi jeeti amma gaajara abaa'oo tuttuqa walii booda. Jarri abaa'oo duraan taa'ennee isin dadhabne waan hin jirre duraan hirmaattanii. Har'a immoo kunoo badhaadhinni hunda fudhatte isin ganna qabdanii jeeti jarat diddee jira jechuu Jawaarillee. Kanaan guddoo aara warri abaa'oo. Jawaar amma jara qoose. Jawaar jara qoosuun sirriidhaas hin jiru. Dogoggoraas hin jiru. Inni nama siyaasaati nan galchu. Kasaa dhimma isaati bilisummaa isaati inni sun dhuunfaa isaati. Ammoo warri filannoo tanarratti hirmaate abaa'oon warra sagalee isaanii hate mootummaa gaafachuu osoo qabanii deebi'anii Jawaar wajjin atakaaroo ho'i sagalanii jechuu fakkeenyaaf amma namoota dubbii Jawaariin guddoo aaran keessaa qondaala abaa'oo keessaa tokko Lammii Beenyaati. Lammii Beenyaa qooda fudhannaan abaa'oo hamii hedduu keessummeessee ture jaa. Abaa'oon filannoo irratti hirmaachuun abaa'oon mootummaa walii galeera nuun jaanii jiran teessoo 45 isiniif kennina jaaniini qarshii miliyoona 185 abaa'oodhaaf kenname nuun jedhanii nu hamachaa turanii jaa. Kana hunda obsinee kun hundi soba jennees waaqaa lafatti baanee kakachuudhaaf nama beekaa sobu yookaan Jawaar beekaa soba amansiisuu hin dandeenyu jennee firraatti dhiisnee je. Namoota gurguddaa keenyaaf waan dhaamuu barbaannu adaraa waaqaaf lafaa hin sobina yoo xiqqaate namoota qulqulluu akka hin miidhamne eeggachuu qabdu jechuun already Jawaar firraa kadhachuu fi wanti Jawaar juu kun isaan aarsee Jawaariif deebisaa kennuu irratti xiyyeeffata. Lammii Beenyaa agartee amma nuti qulqulluudha jechuu isaati lammiin. Nurratti hin duulinaa. Filannoo irratti kan hirmaanne maalleenni nuuf kenname yookaan miliyoona 185 fudhannee osoo hin taane filannoo irratti kan hirmaanne jaalanneeti. Dhuguma yoo jaalatanii hirmaatan. Filannoon kun ni aaca barbaramaa osoo arganii. Rakkoon nageenyaa osoo jiru arganii. Filannoon kun sagaleen ni hatamaa osoo beekanii maaliif hirmaatanidha Jawaar kaayyoon isaa. Isaan garuu amma uumaas hin fudhanne maallaqaas jaan. Yoo maallaqa fudhachuu baatan maaliif akka warra Taanzaaniyaa yookaan warra Yugaandaa aca barbaramtee jirti filannoon jaanii ibsallee baafne ree ibsallee baafne abaa'oon hagaamma. Ibsallee kenne miidiyaa affeeranii ibsa kennuu qaban ture. Filannoon dhugaa miti yaanii tokkoon isaanii hin dubbanne jechuudha. Yoo Lammii Beenyaa qofa laal Lammii Gammachuu qondaalli abaa'oo miidiyaa irratti dhiyaatee deddeebiin ibsa kennaa turelleen dhimmicha irratti yaada kennee barcumni qoodameera jedhan sun eessa jira yaa nyaatu sadaqaa jee poosti godhe Jawaar baanaa. Qondaaltonni abaa'oo akkuma nama gareeti mootummaa caalaa Jawaar sodaatanii jechuudha. Rakkoo guddaan abaa'oo fi uummata walitti buusaa oolu tokko kana jeelis nan amana. Anilleen kan dhaaba kana hedduun jaalanneef keessaa tokko namoota dhuunfaa irratti xiyyeeffatan. Dhaabni akka dhaabaa socho'uu caalaa nama dhuunfaa jibbuu irratti xiyyeeffata. Sawwa isaan beeku. Abaa'oon osoo biyyaan kun qabatin duraas yeroo tokko Jawaar irratti duulee ture. Sana qofaa miti dhiyoo Jawaar akkuma mana hidhaatii ba'een Ameerikaa deemee jennaani alaabaa teenya qabachuun qabu jee abaa'oon Jawaar irratti duulee ture. Qaanfannee ture. Gaafa san dhaabeen dhaabicha mataa kiyyaafuu. Jawaar jaalachuu qofaaf otoo hin taane dhuunfaatti. Akkaataan dhaabichi itti deemu dogoggora guddaa jee waan amanuuf. Ammumallee warra sagalee isaanii hate caalaa Jawaar akka gartee dhimma kana morme waan isaan filannoo irratti hirmaataniif isaan morme kana irratti xiyyeeffatanii Jawaar wajjin atakaaroo keessa jiran jechuudha. Kun jibba dhuunfaarraa madda jee namana. Jawaar isaan jibbuu danda'a. Akkumaan jee. Isaan isa jibbuu danda'an itti walii galaa beekan. Garuu dhaabni akka dhaabaatti nama dhuunfaa jibba jechuun dogoggora guddaadha. Amma akka dhaabaatti nama dhuunfaa jibbuu jaama kun.
Walumaa galatti dhaabichi bakka rakkoon jirtu irratti xiyyeeffachuu malee nama dhuunfaa irratti xiyyeeffachuun dogoggora. Rakkoon eessa jirti? Jalqabuma filannoo irratti hirmaachuu suni anis ittiin walii gala. Filannoo irratti hirmaatanii yoo sagaleen isaanii egaa hatame gabbahanii uummata beeksisuu qabu. Gabbahanii sagaleen teenya hatamee jira jedhanii uummataaf ifa godhuu qabu. Egaa sagaleen akka hatame anuu nan argaa beeki. Izeemaan Oromiyaatti injifatee ABO'n injifachuu hin dadhabu waan ta'eef. Akkas ture. Kanaaf jibba nama dhuunfaa keessaa wuxu nagaatti.